Har'as hoomaa mana keenya keessatti argamu karaa salphaa ta'een fayyadamnee qaama keenya haala bareedaa ta'een ijaarachuu akkasuma immoo shamarran keenya hedduu kan rakkatanii taa'as ta'ee akkasuma immoo gargaarsa qaama isaanii guutuu kan fayyadu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin akkuma baratame warroonni viidiyoo koo ilaaltanii maatii koo hin tahin subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Akkasuma viidiyoo channel Razaan Ooroo yoo jaalattan mallattoo bilbilaa tuquun akka viidiyoon waa'ee fayyaas ta'e akkasuma bareedina miidhagina qorsaa fi gorsaa isin dhaqqabu jechuudha. Warroonni maatii koo ta'uun subscribe gootan hedduu galatooma isin jaalladha. Ammas na jajjabeessuun like share gochuun hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Har'as akkuma baratame nyaata filatamaa tahee fi akkasuma ammoo naannoo keenyatti baratamaa tahee qabadhee kan isinii dhufe asitti kan argitan kun talbaadha. Namoonni talbaa hin beekne tokkollee hin jira jedhee yaadu. Talbaa jechuun faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasuma qaama keenyaaf hedduu kan barbaachisuu fi akkasuma ammoo baay'ee kan qaama keenya bareechisus tahee akkasuma laaffisuu gahee guddaa kan qabu. Talba faayidaan isaa hedduudha. Garuu faayidaa isaa hedduu irra hanga takka kan dubbadhuudha jechuudha. Tokkoffaa irratti talbaan laafinsaa fi akkasuma immoo bareedina miidhaginaa fi sammalee jechuudha. Talbaan hedduu qaama keenya kan dullummaa irraa ittisu jechuudha. Tokkoffaa irratti talbaa hanga barbaadan dhiyeeffattanii hanga barbaadan yoo jedhu tarii burcuqqoo tokko tarii burcuqqoo lama tarii walakkaa kiilooti kan dhiyeeffatan jechuudha. Booda sanii hin ammastanii yookiin ammoo hin ho'istanii talbaa kana jechuudha akkan gubannetti akkuma kaleessa isinii hime simsimii yookiin ammoo saliiqa akkaataa itti ho'istan viidiyoo kaleessaa irratti hojjedhee jira. Garuu addaan nu jalaan kutiin ijoolleen waan fooliin qabna ammas itti deebi'inuu dalagii jedhanii sababa kanaaf hanga rabbina dandeessiseen isiniif hojjedha. Kanaaf talba haaluma saniin ho'istanii daayitanii yookiin ammoo tumtan jechuudha. Kan nu barbaachisu har'a talba ho'ifamee daakamaa tahe yookiin tumamaa tahe jechuudha. Talbaan akkuma beekamu ho'isuunis tahee tumuunis yookiin daakunis baay'ee waan nama cinqaa fi akkasuma immoo akka shumburaa misraa wantoonni akkanaa kun harcee isaa yoo arganne malee yookiin baabura finnee yoo daa'ine malee mana keessatti daakuun xiqqoo hin jajjabaata taha. Haa ta'u malee talbaan hedduu kan laafaa tahee fi salphaa tahee faayidaan isaa yoo kan irraa dubbadhu ta'e tokkoffaa irratti garaa warri goguu fi garaa isaanii akka laafuuf isaan gargaara. Lammaffaa irratti rifeensa keenya akka daran dheeratuu fi akkasuma laafuu nu gargaara. Sadaffaa irratti buqqee rifeensa keenya akka hedduu qulqullaa'uu fi akkasuma ammoo akka banamee rifeensi keenya saffisaan qilleensa argatee baay'ee jechuudha marguu fi akkasuma ammoo laafuu nu gargaara. Kanaaf akkaataan fayyadama isaa kan qaamaatii fi kan rifeensa garaagarummaa qaba. Kan rifeensa hojjedhee jira. Har'a kan nyaataati jechuudha. Kanaaf amma kan irraa dubbataa jiru hanga takka faayidaa isaati. Inni itti aanu jechuudha faayidaan isaa guddaan talbaan fuula keenya akka hin shuntoorree fi akka hin dulloomne dulluma nurraa ittisa. Yeroo qaamaaf dibannu yookiin fuulaaf dibannu ho'isuu hin qabnu talbaa jechuudha. Daayinetuma daakamaa isaa daa'ima wajjiinis haa ta'u aanan wajjiin haa ta'u inshaallahu ta'ala viidiyoo kan isin hojjedhu wantoota wajjiin dibatamu wajjiin waliin laaqamee kan dibatamu talbaan daakamee tumamee jechuudha. Akkasuma jeeliin isaas fuula dibatamuu ni danda'a. Itti aansee jechuudha talbaan faayidaan isaa guddaan inni qabu dubartiin yeroo ulfaa yoo fayyadamtee jette saffisaan ciniinsuu jechuudha. Subhaanallah yoo rabbi laaffisee jedhu akka daa'imni mucucaatuu fi akkasuma ammoo hormaata isii kan laaffisuudha. Talbaa jechuun waan laafaa akkaan bareedaa tahee itti aansee jechuudha. Talbaanii fiizikaala qaama keenya bareechisuuf hedduu kan nu gargaaru. Sammalees jechuudha akka garaa fi akkasuma kaleen garagaraa furdinni babbadaa fi hamaan tahee qaama keenya hin baane hedduu kan nu gargaaruudha. Itti aansee jechuudha talbaan waan yoo keessatti fayyadamtee jette qaama kan kee dhiiga kee kana qulqulleessee jechuudha akkaan gogaa kan kee bareechisuu fi diriirsuudha jechuudha talbaani.
kama dhuydutuyyu gogaa keessa diriirsa gogaas keessa addeessa gogaa keellee bareechisa jechuudha. Kanaaf talbaan faayidaan isaa hedduudha. Hangana yoo irraa jedhe waan obboleeyyan kiyya na gaafatanii fi akkasuma immoo irraa fayyadamuuf barbaadanii akkaataa fayyadama isaatti kan deebinu taha. Tokkoffaa irratti warroonni qaamni kiyya baay'ee hir'atee waa takka dhiiruma fakkaadha dhiirrilee narra wayyaa taa'an kiyya hedduu jechuudha akka waan bocanii uffatamu kan godhanii jira jettaniif jalqaba irratti talbaa akkuma rifisiniin jedhe burcuqqoo 2 isaa ta'uu walakkaa kiiloo isaa ta'uu dhiyeeffatanii tumattanii wayitti naqattan jechuudha. Wayitti naqxanii keettanii booda sanii talbicha keessan daayikattanii daakkamaa kana fuutanii aanan qopheeffattanii aanan burcuqqoo tokko yookiin ammoo tuyyuu bishaan burcuqqoo tokko bishaan ho'aa danfaa ta'e ta'uu qaba. Maal gootanii talbaa burcuqqoo tokko maankaa tokko burcuqqoo sanii qiccanii dhiifama of kolcha bishaan burcuqqoo tokko danfaa ta'etti maankaa 2 talbaa naqxanii waliin dhooytanii namoonni rabbi isinii laaffisee hanga takka dandeettan sukkaara ittiin baay'isina sukkaara xiqqishuu isii itti godha haala saniin ciree keessan booda fayyadama laaqana booda fayyadama galgala nyaata keessan booda fayyadamaa isiniin jedha al 3 fayyadamtan akkaataan fayyadama isaa bishaan danfaa burcuqqoo tokko dhiyeeffannaa yookiin ho'aa jechuudha akka bunaatii fi shaayitti ho'isan burcuqqoo tokko dhiyeeffannaa talbaa maankaa 2 itti goona waliin dhooyinaa namoonni lubbuun isiniin fuune sukkaara xiqqoo isii itti gootanii haala kanaan faxuura booda yookiin ciree booda itti aansee laaqana booda yookiin qadaa booda itti aansee jechuudha ijoollee keenya kan biyya arabaa dubbataniif galgala nyaata galgalaa booda yookiin ashaa booda kan fayyadamtanidha jechuudha. Haala kanaan inshallah ta'ala yoo fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti faayidaa isaas bu'aa isaas kan argitanidha jechuudha. Namoonni keenya guyyaa 3-2 keessatti kan barbaadu guyyaa 2-3 keessatti obboleeyyan kiyya hin barbaadina maal jechuudha yooma yaaddaniyyuu isinuyyuu guyyaa 2-3 keessatti waanni kun waan suutaan ijaaramuu fi akkasuma waan bareedaa ta'e walumaa galatti kana san hin jedhu torbaan 2tti torbaan 3tti torbaan 4tti torbaan 5tti torbaan 6tti suutaan adeemsan kan argitanii fi akkasuma kan hedduu irraa gammadanii haala kanaan fayyadama itti aansee jechuudha. Obboleeyyan kiyya warri borcii fixuu hedanii fi akkasuma mootu furdinna ofirraa hir'isanii taa'aa fi harma qofa akka guddatuuf barbaadanii ganama akkuma haala kanaan dhiyeeffatan jechuudha. Obboleeyyan kun yoo isinii danda'amee jedhe aanan waliin dhugaa. Biyo aanan hin qabaanne malee osoo aanan waliin dhuydanii irra hedduu bu'aa isaa kan argitanii fi akkasuma mootu qaama keessan jabeessa jechuu aanan talbaan bakka laaffisu aanan wal gargaara jechuudha. Kanaaf warroonni borcii fixuu barbaadan kalee fixuu barbaadan talbaa qofa fayyadamtanii qaama keessan bareedaa fiizikaala godhuu barbaadanii akkuma amma isiniin jedhe ganama akka hirribaa kaatanii maal gootan isinif fakkaate bishaan burcuqqoo tokko danfaa haaluma sanii dhiyeeffattan talbaa maankaa 2 daakkamaa kana itti kurtanii daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 5 lafa keettanii yoo inni wal fudhatee jedhe garaa qullatti dhuudan talbaan karaa kanaan coggaarras fayyisuus tahee baay'ee jechuudha madoota garaa keenya keessaa qorsuuf hedduu nu gargaara. Itti aansee isallee al 3 fayyadamtan isinillee misaa booda misaa dura laaqana dura akkasuma nyaata galgalaa hin nyaattanii isuma dhuydanii raftan warri borcii fixuu heddanii haala kanaan fayyadama. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faaya subscribe like share gochuun na jajjabeessaa. Warroonni gaafii qabdan YouTube kiyyarraa lakkoofsa kiyya fudhaa teelegiraamaan barreeffamaa fi sagaleen hello